bilisummaa Oromoo kana ifa baasaatti jira warra jisaa banamaa ta'ee fi ifa baasee wanta qulqulluu Oromootti agarsiisaa jira. Oromoo jisaa banaa ta'e kamiyyuu qabsoo bilisummaa Oromoo argaatti jira. Garuu waa tokkoon isinitti hima. Diyaaspooraan waa sadiif qabsaa. Isee kana irratti xinnoo bal'inaan dubbadha. Waa sadiif qabsaa. Tokko maallaqa, lama beekamtii, sadii aangoodha. Karaa kana deemee kan immoo jalaa fashalaa eenyudha yoo jetta waa lama argatee waa sadiif kan jalaa kufee Jawaar Mahaammadi. Mul'ati kun wal harkisa. Qabsoon bilisummaa Oromoo biyya keessaa kan hoogganan jiru. Egaa abboo maamii tokkoofaa dhumanii asitti qabsoon bilisummaa Oromoo biyya diyaasporaa keessa taa'amee hoogganamu bara inni kaan Sumaalee keessa taa'e, inni kaan Sudaanii keessa taa'e, inni kaan Eertiraa keessa taa'e, inni kaan Noorweey taa'e, inni kaan Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa taa'e qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganuu barame. Qabsoon bilisummaa Oromoo biyyatti deebitee eega barri hoogganni sun dhumee asitti yeroo jalqabaatiif kan qabsoon bilisummaa Oromoo qeetti deebitee mana keessaa hoogganamuu jalqabde. Isa kanarraas isiniin kakaasaa. Fakkeessitoonni warri maqaa abaaboo bootiin muudamtee biyya bakkee jirtu kunis achi qajeelfama maaloo innaa raanii marmarattee ciiste. Fakkeenyaaf jireenyaa miti maqaan isaa inni sirriin sobelaafaadha. Inni qilleensa laalee yoo asii ooyachi tokko fuudhaaf nama jiruudha malee maqaaf gorsaa abaaboo boo jedhamee jiraatu malee odaa tarbii kee najaata hamzaa kee maaloon kee warra ofiin jettu kuni iseenis warra suufiiffattee galuu kaateedha. Dubbii guddaan diyaasporaa keessatti diyaasporaa yeroo kanatti maaliif ariifatee akkas ba'e yoo jettanii yeroo darbee haasaa marroon godhe tokko utuun xinxalinii wanti biraa irratti dhalachaa dhufe. Jechi sun baay'ee isaan miidheera. Diyaasporaa bololii amaatii aangootiif qabanii maal jedhe marroon haasaasaa keessatti suufii uffatanii mul'achuu yoo ta'e dirree irraa erginee itti agarsiisneerra. Sun kana booddeen hojjetu. Ishee kana qabadda. Suufii uffatanii dhaqanii mul'achuu yoo ta'e dirree irraa waraanni meeshaa isaa hidhannoo salphaa kaa'ee lafa nagaa jedhame maree araaraa jedhame diraamaa Taanzaaniyaatti taa'ame irratti dirree irraa suufii uffatee dhaqee itti agarsiiseera. Kana booddee suufii uffattee wanta tinaan bakka buutu tokko hin jiru. Warri maqaa kootiin daldaltu warri isa akkasii muuxannoo akkasii walirraa qabdan isa jedhudha. Si galeera? As dhufuma obbo Galaasaa Diilboo, obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa yoo laalte hundi isaanii muuxannoo isaan qaban maan biyya bakkee ta'aniitu miseensa horotanii biyya bakkee ta'anii qabsoo hoogganuuraa jechaadha. Yeroo akka jennu miseensi waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboon dirree irra jiru miti. Waboon dirree irra jira maqaa isaatiin daldalamaa turan. Laggasaa Hogii, Laggasaa Hogii lafa dhaladhee guddadhe keessatti kan isaan sochii goraa turan. Uummata naannoo sanaatu jiraachisa, uummata qillamtu jiraachisaa ture beekadhu. Garuu maqaa Laggasaa Hogiitiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii garaagaraa keessa socho'uuni diyaasporaa kana keessa ilmamaa baheera dhiigi isaanii. Achi dhiiga jara dhangalaasaa asii kan dhugu warra kana jechaadha. Muuxannoo isa kanarraa tarraa aangoo dheebuu aangoo lallabachuun isaanii waan gaarii beekadhu yaa Oromoo. Isinitti meen ture waggaa 2 barana. Namoonni baay'een eegaa qabsoon bilisummaa Oromoo harka Oromootti deebite. Hoogganaan qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo silumayyuu jechaadha. Maaliif waraana isaa wajjin jiru durumaa kee miseensa waraanaa qeesaa keessa deemu kan jiraachisaa jiru kan waan inni barbaadu goraaf ture uummata Oromoo hoogganni isaa asuma san. Garuu maqaa hooggansaatiin maqaa beekamtiitiin diyaasporaa ta'anii hoogganuun arra miti kan eegalee jechaadha. Muuxannoo dhaala beektaa walirraa dhaalaa deemu. Fafa kun immoo wanta fafaati. Wanta hin taane walirraa dhaaluun gaarii miti. Dhaloota akkasii miti narra jiru. Dhaloonni qubee dhaloota dhugaadhaan dhaloota sobaan soba jedhudha jechaadha. Qabsoo hoogganuu yoo barbaadde akkuma jaarsoliin Tigraay gaafa bosonatti galanii atis kottu hoogganii jedhee warra Oromootiin waamicha godhee ture jechaadha. Yeroo sana namni maanguddoota tuffatee jira. Tuffii maaliiti jara keenya? Yoo hawwii aangoo qabaatte aangoo iyyuu miti silaafuu dirqama beekadha. Isa iyyuu adda baasanii hin beekani. Kottaati dirreerra taa'aati akkuma jaarsolii sana maanguddoonni keenyas kaazaraama qabadhaa kottaati nu bira taa'aati nu hoogganaa yoo barbaaddanii jedhe. Sanan barre gaa jarri takkaa iddoo sana taa'amee hoogganamuun hin turre. Hoogganoota waraanarraa kan hafe hoogganoonni warri guguddaa shanee gumii kee gumaa sabaa kee maaloon kee kun takkaa dirreerra taa'anii hooggananii hin beekani. Biyya ollaa taa'anii hoogganu. Amma garuu sanatu galagashootti ta'e. Qabsoon kanaan dura hooggantoonni maqaa eegaa dirree irratti dhumanii abboomaa mitiquufaa baaroo tumsaa faan kunii fi warri isaan duraa shinniigaan eega dhume asitti takkaa qabsoon Oromoo dirree Oromoo irraa hoogganamee hin beekamu. Bara sana goolabamee jechaadha. Obbo Galaasaa fudhadhu, obbo Leencoo fudhadhu, obbo Daawudiin fudhadhu, wanneen hafan kan biraa hunda isaanii fudhadhu. Eessa Sudaanii ta'anii, eessa Sumaalee ta'anii, eessa Eertiraa ta'anii, as Ameerikaa ta'anii, Awurooppaa ta'anii, Eeshiyaa ta'aniitu qabsoo Oromoo hoogganuu jechaadha akkuma irraa kana.
kun muuxannoo kanaan dura jarri kun fidatanii dhufanidha malee waan haaraa miti jechaadha. Dhaala akkasii kanatu fafa ta'ee argame Oromoo keessatti arra. Dhaloota qubee biratti kun fafa. Eenyu kana gochuu hin danda'u. Inni kun immoo dhukkubbeetti ta'e waan haaraatti ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo sulmayyuu riphee lolaan dirree masaara qeesaa keessa taa'etu achi qulqulleessaa dhufe magaalaa keessaa qulqulleessaa deema. Isaan suufii baran. Kanaaf haasaa marroo yeroo sana godhe irratti maal jedhee yoo suufii uffatanii mul'achuu ta'e dirree irraa erginee agarsiisneera jedhe. Dhaqanii nutti agarsiisne. Zoonii kibbaarraati beekadhu miseensi waraana bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaa irratti kan argaman. Maqaa araara sana irratti dhaqanii kan mul'atanii zoonii kibbaarraati. Waan hundumaa ta'uu danda'a jechaadha waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf eenyuun sharfee cabduu eenyurraa waan barbaadu tokko hin qabu. Tokko tokko jarri qawwee dhukaasura biyya bilisoomsu nuyi barannee radhanneetu afaan garaagaraa dubbachuun barachuu miti beekadhu. Wallaalaa gadiiti warra akkasii. Waa sadiif qabsaa daaspooraan. Ishee kana keessaa kutaa kaadda. Warra wayyaa keessatti maraatee yeroo dhiyootti arguudhaaf jirtu marroonii wayyaa keessatti namoota baay'ee maraachiseera. Wayyaa isaanii gaafa ofirraa baasanii isiniyyuu ijaan arguuf jirtu jedheetan waggaa 2 baraan isinitti maa ture. Amma argaan jirtanii warra wayyaa ofirraa baasee eenyummaa isaa of saaxilaa jiru maal akka ta'an. Kana caalaa wanti mul'atu tokko hin jiru. Kanaaf Rabbiin hin galateeffadhaa jechaadha. Amma waa sadiitu jira. Waa sadiif qabsaa'u. Jarri kun qabsoon daaspooraa waa sadii. Tokko beekamtiidhaaf qabsaa'u. 2 maallaqaaf qabsaa'u. 3 yoo argatan aangoodhaaf qabsaa'u. Qabsoon daaspooraa kanarra darbee hin beeku takka. Muuxannoon dhaalaan dhufee qabsoo biyya ormaa ta'anii biyya bakkee ta'anii anatu hoogganaa anatu hayyu dureedhaa harmee dureedhaa booddee dureedhaara. Wal muudaniitu daaspooraa ta'anii yeroo itti qorru waan ho'aa banachaa yoo itti waan qabbanaa banachaa akkuma kana bishaan dhugaa si galee warri xabala fudhatanii xabala isaanii fudhachaatu akkasitti qabsoo hoogganna. Gaafa maqaa waraanaa ta'u utaalanii dhaqaniitu mul'atu. Biyya keessa gaafa dhiibbaa wayyaana irratti uumachaa ture kan dhaqee mul'achaa ture Jaallaggasaa Waggii miti bara. Jaallaggasaa Waggii yoo xinnaate waggaa 10 fi isaa olii 15 oliif morma kokkee qabe kan itti miila tokkoon wayyaanii dhaabaa ture addunyaa guutuutu ragaadha. Garuu maqaa Jaallaggasaa Waggiitiin kan dhagaa ture warra masmaraa kanaa jechaadha. Isatu muuxannoo ta'e qabsoo Oromoo keessatti dirree irra taa'anii dhaqanii warri dirree irraa dhiiga isaanii dhangalaasan warri qabsoo finiinsan takkaa mul'atanii hin beekan. Warri an dur xiqqoo ta'e na yaadadha amantiin koo Ortodoksii ture maatiin koo Ortodoksiidha ammayyuu. Nafsa abbaatii kan jedhamutu jira yookaan abbaa lubbuu keetii jechaadha akka amantaa Ortodoksiitti. Waan nafsa abbaatiin kee waa'een kee hundumtu karaa isaati kan inni raawwatamu. Maqaa kiristaanaatiin kaate waan namatti himini budaan si nyaannaan sin buustuu sin jedhu bara. Maqaa kiristaanaa kun amma sinitti nima budaadha na nyaadhaa. Maaliif isa bira kuteera wanta ta'eef dura akka jiran nutti mochaadha biyyaa yeroo xiqqoo taane ture na yaadadha. Yoo maqaa kiristaanaa kee namatti himte budaan maqaa kiristaanaa keetii yoo si nyaatte sin buustu jedhama. Kanaaf nafsa abbaatiin keessu yookaan abbaan lubbuu keetii sun ammayyuu jira wanta ta'eef amantiidha kun. Amantii Ortodoksii keessa waan hin tureef sitti hima dhugaasa. Isatu waa'ee kee raawwata, isatu waa'ee kee hojjeta. Waa'een kee karaa isaa xumuramaa jechaadha. Akka kana baran muuxannoon maqaa qabsaa'otaatiin daldaluun maqaa qabsootiin daldaluun kun dhaalli walirraa dhaalamaa dhufe eega hooggannoonni dirreera shinnigaatti dhumanii abboomaan fa'aa dhumanii asitti isa kanatu muuxannoo ta'aa dhufe. Muuxannoon kun maan karaa isaanii raawwata. Yoo waa'ee marii ta'e isaantu taalee akka ture suufii uffatanii. Suufii uffadhee dhufuun narra ture miti haa. Borsuu fi uffadhee dhufee isin fakkeessa akka jiraatti. Kanatu muuxannoo ture jechaadha. Kun hundumtuu nafe. Duraanii waan tokko jalatti muuxannoo waraanaan qabduu jedheetu lallabaa ture guddinaaf ufaa jechaadha. Muuxannoo waraanaa qabaachuu isaanii addunyaatu ragaa beef waraana bilisummaa Oromoo dirreera jiru abaaboo bu'uuraaf. Ga'umsa qabanii, dhaaban qabanii, caasaan qabdu caasa malee maal hojjetteetu gareen seese biyya bakkee kana caraanaa turte. Jiraachuu irra darbeeyyuu jiraachisee itti agarsiise wanta ta'eef immoo waan gootu wallaalte jechaadha. Amma saree bataskaanaa lixxe beektu mini maqoomaa itti caccabsuu jedhanii Dr. Zalaalem walaloo isaanii irratti akkas ta'anii jiru. Kanaaf warri wayyaa keessatti maraatan kun yeroo isaan itti wayyicha ofirraa baasanii eenyummaa isaanii agarsiisaa jiran kun anamaa tokko hin qabu warri aangoo barbaadus warri dheebotes warri boroo taa'ee waan barbaade gorus guyyaa guyyaadhaan calalaa deemaatti jira. Waan calaltuu bareeddutu qabsoo bilisummaa walabummaa Oromiyaatti warra manamanii fi dhufaatti jira. Bilisummaa ishee calala dhufaatti jira. Xuriin qabsoo Oromoo keessaa immoo ba'uun dirqama. Dirqama fudhachuu fi aangoof illee waa'een fakkeenyaaf amma akka yaadaatti marroonii
Hoogganaa jedhama miti. Marroon dirqama raawwachaatti jira bara. Hooggana jechuun isa waajjira keessa taa'ee gaafa bilisooman akka biyya kanaa jecha waan biyyi kun ittiin jiraatu warra murteessan jechaadha eega bilisoomanii booddeedha. Innarraa garuu dirqama malee isaa aangoo wanti jedhamu tokko iyyuu hin jiru. Garuu maanni muuxannoo dhaalatu dhufe bara. Obbo Leencoo Faarraa, Obbo Galaasaa Faarraa, Obbo Daawit Faarraa wanti dhaalamaa dhufe maanni Asmaraa ta'anii, Sudaanii ta'anii, Awurooppaa ta'anii, Ameerikaa ta'anii qabsoo hoogganuun dhaale jechaadha. Kun immoo waan fafaati. Dhaloota qubee bira wanta akkasii tokko hin jiru. Kan qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganuu qabu namootuma dirree irra jiran ijoollee waraana bilisummaa Oromooti. Hooggannis isaanuma, loltuunis isaanuma, wanti hundumaa isaanuma. Ati yoo barbaadde amma namoonni tokko waboo gargaaruudhaaf waan akkasii gochaatti jira. Waboo gargaaraatti hin jiru dirqama kee baachaa jirta innillee jechi kun illee sirrachuu qaba beekan. Dirqama sirra jiru ba'aa jirta malee waboo waan gargaartuuf hin qabdu. Nama lubbuu sii kenne maal isaa gargaarta? Handaalaala 2-3 itti darbadheetan waboo gargaaree jira maal gargaarta waboo? Dirqama kee baachaatti jirta beekan. Inni lubbuu kenna iyyuu uummata Oromoon gargaaraa jiran jenne beekan. Uummata Oromoo bilisoomuu jedheetu dirqama koon baachaa jira inni lubbuu kennaa jira. As ta'e waboon gargaara maal gargaarta waboon maal sirraa barbaada? Dirqama Oromummaa yoo qabaatte dirqama lammummaa sirra jiraatu ba'aatti jirta yoo kennaati kennitillee yoo ta'echa. Dirqama baachuu kanallee beekan jecha kanallee beekan. Qabsoo keessa waggaa meeqa waggaa 40-50 ture siin jira. Dirqama fudhachuudhaaf waa'ee aangoollee adda baasanii kan hin beeknetu har'a gadi ba'aniitu uummata Oromoo burjaajessuudhaaf garee maadhee ganda isinitti meera. Warri ilaalcha gandaatiin socho'an hundumtu warri ilaalcha amantiitiin socho'an hundumtu dhumi isaanii siyaasa Oromoo keessaa kufuu isaanii kan agarsiisu mallattoon dhukkuba isaanii isa kanaa. Isinii galeera isa kana. Dhaalli kaleessaa garuu ittiin fufu har'a dhaloota qubee biratti fafa kun. Dhaloonni qubee dhugaadhaan dhaloota jedhudha. Sobaan soba dhaloota jedhudha. Maaltu barame beektaa? Muuxannoon jarri kun walirraa fudhachaa dhufan. Nama ajjeesaniillee qadaadanii darbu bara. Dhugaa ajjeesaniillee qadaadanii darbu. Barri isaa kuteeranni kun. Waaqaa gaditti teekinooloojiidhaaf galanna ta'u. Har'a dhuufatti dhossitee dhuuftillee yoo sagaleen isa dhagahamuu baate fooliin isaa nama meeqa akka inni faalu dhibee meeqa akka inni namatti fide maaliif koronaan dhuufuraan darbaa jedhameetu beekamaa ture yaadattu miti. Kun hundumtu wanta jiruuf har'a ganaadha. Sichi waan danuu arguuf jirtu yaa Oromoo ni daaspooraa keessa sichi waa danuu arguudhaaf jirtu. Kanaaf ammas Oromoon biyya keessa jirtan qeerroon bilisummaa Oromoo daaspooraadha waan hedduu tokko hin qabaatin. Daasporaan ammallee waa sadiif qabsaa. Ragaa isinitti maatiin jira ragaa wajjin. Daasporaan waa sadiif qabsaa. Tokko beekamuudhaaf qabsaa. 2 maallaqaaf qabsaa. 3 aangoodhaaf qabsaa. Qabsoon isaa kanuma sadani. Wanti dhama'uuf ganamaa galgala maqaa qabsootiin, maqaa hogganaatiin, maqaa dhaabaatiin kan daldalamu, maqaa waraanaatiin kan daldalamu wantootuma kana sadan duwwaadha. Keessaa kutii kaadhu. Qabsoon daasporaa waa sadiif warri mul'atanii na argi jedhan kun waa sadiif qabsaa'u. Maallaqa, beekamtii, aangoo. Kun immoo eenyu kanatti milkaa'e tokko hin jiru. Waa lamatti itti milkaa'uu ni danda'u. Tokko maqaa qabsootiin, maqaa qabsoo hoggannaatiin, maqaa waraana bilisummaa Oromoo hoggannaatiin, maqaa dhaaba Oromoo hoggannaatiin beekamaniiru. Fakkeenyaaf obbo Leencoo faan, obbo Galaasaa faan, obbo Daawit faan asii immoo biyya bakkeedhaa immoo kan ittiin waa lama argate ammas lamaanuu isaanii waa lama argataniiru beekan. Jawaar Mohammadis garee kanaati. Innis waa sadiif qabsaa ture. Sadii keessa waa lama argateera. Beekamtii argateera, maallaqa argateera garuu aangoo hin arganne. Bu'aan isaanii kanuma jechaadha. San argannaani oppiidoonii qarshii argannaan haadha isheen gurgurtiin dhugaara beekadhu. Jarri kun lubbuun meeqa qisaasamee lubbuun mileenaan dhiigisaa dhangala'ee dachee kana diimaa goree lafa kaa'ee isaanii waan tokko miti. Isinii galeera? Isaanii waan tokko miti. Isaan waan barbaadan teessuma akkasii dhaqanii hoggana waajjira dhimma dubartii, dhimma dhiiraa, dhimma maalii jedhaman yoo muudaman isaaniif kun gaara jechaadha. Araarsaaf Biqilaa faan agarre, Qajeelaa Mardaasaa faan agarre, Toleraa Adabaa faan, Ibsaan Agoo faan. Waggaa 45 qabsoonni eessa turan? Mee natti himuu dandeessu? Obbo Araarsaan eessa turan? Dirree lixaa moo dirree kibbaa moo dirree giddu galeessa moo ba'aa moo eessa turan? Eertiraa moo turan miti? Noorwee irraa galan miti? Obbo Ibsaa faan si taaksii ofaan turre Kanaadaa kana keessa. Asi dhufaniiru 2017 wajjiniin guyyaa obbo kabajeen beekama magaalaa koo kana dhufaniiru. Tu biyyatti hin galin. Kanaafuu warri dhumaatiin jaallaggasee waggii fi miseensi isaanii wajjin ture zoonii kibbaara waraanni ture baarra kan ture deentaa isaanii miticha hawwiin isaanii maal waa sadii wanta ta'eef maqaa dhaabaatiin beekamne arrasisuma kanatu mul'achaa ture daasporaa keessa dhukkubuma kana dhukkuffatu
Kanaafuu kana Oromoon biyya keessa sirriitti quba qabaadha. Garuu maanni kan abdii isaan kutachiise haasaa marroo gaafa sanaatti. Maal jedhee suufii uffatanii mul'achuu yoo ta'e itti beennaa. Argineetti agarsiisneera Taanzaaniyaa irratti jedhe. Inni kun mogolee jarattii kanaa jalaa mureera. Kanaan dura immoo waggaa 2-3 baranaa isinitti meera. Wayyaa keessatti warri marroon maraachise yeroo dhiyootti gadi ba'anii mul'achuuf jira. Wayyatti marraa saaqanii agarsiisura. Amma ofiin ofirraa saaquutti ka'an. Ofiin of mul'isuutti ka'an. Maalli dheebuun isaanii hawwii isaanii maal akka ta'e tokko lamaanii jechaadha. Warra joonjeessanii saamuu danda'u har'allee. Oromoo hojii isaa banameef garuu har'a eenyuyyuu uummata Oromoo saamuu hin danda'u keessumaa daasporaa keessaa. Isinitti meeran Oromoo Oromiyaa keessa jiru caalaa Oromoo daasporaa keessa jiru bilisoomsuutu baay'ee ulfaata. Qabadhaa isee kanas Oromoo Oromiyaa keessa jiru bilisoomsuu caalaa Oromoo daasporaa keessa jiru bilisoomsuutu baay'ee ulfaata. Sababiin isaa miidhaa qabsoo bu'aa qabsoo yookaan maal qabsoon akka nama gaafachu dirqamaa fi aangoolee kan adda baasee hin beeknetu waa'ee qabsoo ganamaa galgala waan miidiyaa qabu duwwaaraaf Oromootti muraaf gadi ba'a. Uummata Oromoo qotee bulaa irratti yoo gaafatte garuu eessatti akka garboome bara meeqa akka garboome eenyu akka isa garboomfate diinni isaa eenyuun akka ta'e maaliif akka qabsaa'u tokko lamaa sitti himuu danda'a. Qotee bulaa isaa wallaalaa jiranii tuffatan biyya keessa. Takka dhageessanii beektu uummata Oromoo aangoraaf hin qabsaa'a jedhe. Uummata Oromoo biyya keessa jiru qotee bulaa asii daasporaa wallaalaa jira yaadu hamma isaan beeku hamma qotee bulaa biyya keessaan beeku inni beeka Dooktar Piroofeesar ofiin jedhu. Ni Itoophiyaa keessatti kaleessa kana maqaan qabsoon bilisummaa Oromoo kanaan jalqabe elemoo qilxuu Itoophiyaa keessa Oromoon nagaan jiraatu jedheeti kan inni qawwee dhukaase. Maqaa isaanii waan dhahataniif hin beekadhu. Maqaa warra kaayyoo haqaa qabatee socho'aa ture aarsaa kaffalee darbe maqaa jiraaf dura qabu. Maqaan immoo ayyaanan ta'uu jedhan beekadhu. Jarri gaachana isaaniiti beekadhu. Gaafa si goomsu kaan waa'ee seenaa elemoo qilxuu sitti agarsiisu. Seenaa shinniigaa sitti himu. Dhiiga warra shinniigaa warri laaqaa jiru warra daasporaa keessaati beekadhu. Ni gandaaf hin jibbamee jira. Jarri sun gandaaf hin jibbamu nuuni tokko jedhaniitu aarsaa kaffalee darban. Amantiiraaf hin jibbamee jira. Amantiiraaf lakki nuyi amantiin miti jedhaniitu amantiif hin baane jedhaniitu Oromummaa baane jedhaniitu awwaalanii darban. Isa kotee gadi baasee amantii kootiif ganda kootiif gosa kootiif gosa 202 jiraadhanii hayyuu Oromoo tokko nutti maa ture. Namoota 202 qopheessaa qaba. Argitanii diraamaa isaan akkasii itti Oromoo joonjessuu barbaadan. Kun kufaatii jara kanaa kan sitti agarsiisudha. Kufuu jara kana. Kanaafuu Oromoon biyya keessa jirtan qeerroon bilisummaa Oromoo warri rabbicha keessan isinii bane daasporaa waan hedduu tokko hin qabu. Dhugaansa biyya keessa jira. Hoogganni kee biyya keessa jira. Hoogganni kan jedhamu tokko hin jirtu. Najaat Hamzaa bakka buutuudha. Odaan bakka bu'aadha. Jireenyaan bakka bu'aa maaloo jedhu miti. Ani garaagarummaan qabu warroota kanarraa jedhee waan amantaa irraa hin qabu jira kana sadanirraa. Warra maqaaf kallattiin kaa'amanii dheengadda warri kaa'aman nama 5 jiru. Jireenyaa yoo ta'e sobelaafaadha maqaan isaa inni sirri. Jireenyaa kan ofiin jedhu kun. Ragaa wajjin qeeqa eenyuun iyyuu jechaadha. Sobeelaafanne. Gaafa warra seesee ergu hamaa jaraa dubbachuun barbaadu. Bukoo meeqatti isa bira jira beekadhu. Bukoo meeqatti isa bira jira. Qadaaddatee ta'a. Bukoonni qadaadee taa'u tokko walgeenni irra ture irratti reeme tokkoon isinitti hima. Har'a nama lubbuun jiru miti. Tarii yoo bilisoomne dhugaa kana gadi ba'ee dubbachuuf jira yoo isa qaqqabeef. Kanaan alaarran dubbatu miti sitti himan. Konyaan Kanaadaa jalqaba daasporaa keessaa jechaadha. Faqqadaa bira dhaabbachuudhaaf kan murteesse warra konyaa Kanaadaati. Marroo baadhamaa gochuudhaaf faqqadaa tumsuu qabna faqqadaa bira dhaabbachuu qabna jedhanii gaafa jedhan gaafa sana gaaffii gaafatanii maaliif akka gootu ijoolleen kun isoo keenya gaafa jedhan har'aa kaateetti nu keessa baatetti jedhanii walgee sana keessa ari'an. Gaafa sana ari'an jarroof keessaa beekan. Guyyaa tokko dubbatee beekan namichi kun. Garuu walgee sana keessa nama jiru nutti himne ragaa qabatamaa wajjin. Faqqadaa kan dhaabe jara kana warra biyya keessaa obbo Daawweffaa dabalatee koreema konyaama kanatu dhaabee gargaarsa jalqabaas kan buusee fi warruma Kanaadaa irra jirudha. Saboodee mootummaa isaanii wajjin tokko ta'anii piippii isaanii wajjin akkamitti waraanicha akka balleessan akkamitti akka diigan amaan filee manadhaa keessa taa'ee akkamitti akka dubbachaa ture tokko lamaan dhageessaniitu jechaadha. Hin dubbata waan akkasii hin dubbatu. Isa dhiisaati gaafa marroon warri qabsoo Oromoo Eertiraa irraa gale kun gantoota jedhamu jarri qabsoo Oromoo gananiiru nu gananiiru waraana gananiiru wanta ta'eef jarri kun gantoota jedhamu jedhee gaafa inni waamu inni kun immoo miidiyaatti ba'ee jireenyaa yookaan sobilaabaan immoo maal jedhe hogganoonni keenya kaleessaa hin haalamanii hin gowwoomfamanii jedhetu akka ijoollee gaafa waa nama kanatti mataa hoqqattu akka jedhee miidiyaa irra taa'ee haasaa jechaadha. Faallama
isa maqaaf isa bira isa hoogganullee jechaadha. Maaliif hin aadeeffatamne jara biratti umurii jara kanaatti hin aadeeffatamne hattuura jechuun gantuura jechuun sobduura jechuun aadaa miti isaan biratti fafaka qadaadanii darbuu baranii jechaadha. Bara keenya qadaadamuun hin jiru. Maaliif dhaloota ifaati nuti beekadhu. Rabbi sammuu bilisaa yaada bilisaa nuu kenne wanti ta'eef nummoo isa bilisa taane kana fuuneetu dhalootatti dabarsuudha beekadhu. Amma woboon dirree irra jiru yoo du'e hin du'e jettaa ammatti hin du'e wareegame miti. Ibsaa dhaamuu hin dandeenye kaara kan inni dhaloota keessa deemaatti jiru. Isin maal kaa jirtu warri miidiyaa irraa warri daasporaa kun maal kaa'atti jirra of gaafadhaame. Mee dhalootaan maal kaa jirtu? Bololii aangootii fi bololii maallaqaatii fi beekamtiiraa innati dhaloota barsiisaatti jirtu. Inni dirree keessaa garuu akkamitti diina gombisanii akka ofii aarsaa kaffalanii uummata ofiitiif ibsaa ta'an. Beektaa dungoo yookaan ibsaa isin biyya keessaa beektamanii boba'aa itti naqanii. Ofii gubachaa garuu maanni namoota naannoo isa jiruuf yookaan lafa kaa'amte sanaaf ifa laatti jechaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka kana dungoo uummata Oromooti. Waa meeqa dhiigisaa dhangala'u lubbuun isaa darbu sun dhaloota meeqa biqishaatti jira. Ati maal biqishaatti jirta? Warra gandaa yaa'u akka gandaatti warra yaadu. Akka mantiitti warra yaadu, akka goosaatti warra yaadu. Siin guyyaatu si gataa deemaatti jira, baratu si gataatti deemaatti jira. Hin jirtu qe'ee sana keessa. Qe'ee sana hin qabdani. Dhaalli si warri guguddaa warra dhaalaa dhuftan maqaa qabsootiin daasporaa keessa taa'anii hoogganu. Maqaa qabsootiin ana hooggana jettee gadi baatee miidiyaa irraa dibbee reebu. Maqaa qabsootiin kan jaallan dirree irraa dhiiga dhangalaasan achitti qadaaddeetu situ raqee mul'ata. Situ raqee maree waa'ee isaanii mari'ata. Nuuf mala jedhani miqaanaani beekan. Aangoon nuuf mala jiru. Mee Oromoo yaada kan du'u kan biraa kan aarsaa kaffalu kan biraa utuu ittiin dafqin beekadhu qarshii tokko waa tokko fakkeenya tokko ni kaasa warri daasporaa kan baay'ee xuruutti isaan haala gaariin isaan ibsu. Fakkeenyaaf nama keessa jiru tokko jechaadha. Roorroon kun amma yoo gadi ba'ee manuma isaatii gadi ba'ee daalaara yookaan qarshii guddaa tokko lafa argate hojii guyyaa yookaan immoo hojjetaa mootummaas haa ta'u dafqee kan argatu qarshii 100 qaba kiisii isaa keessa. Gadi ba'ee garuu qarshii 100 yoo lafa argate amma daaraa goree deebi'a. Kan isaa miti ka lafa argate ittiin dadhabne wanti ta'eef ammuma waan hin jirre waanuma sammuu isaa keessa hin jirre waa meeqa bitatee sana bitee kana biteetu barbadeessee deebi'a jechaadha.